Akkata itti mana bareedaa kan istiidiyoo keessa ittiin ta'an kan qabadheetiin isiniif dhufe jechuudha. Haga dhumaatti na hordofuudhaan akka irraa baratan abdii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune hordoftoota boonsaatu bakkam jirtu nagaa jirtu bakka jirtanitti nageenyi koo qilleensarra burqee lagaaf gaara ceesin haadha qabuun isiniin jaa. Har'a barumsa baay'ee bareedaa isin ni barbaachise jee yaadu tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Barumsichinis maali jechuun keessan hin oolu. Barumsichinis akkaataa ittiin mana bareedaa kan istiidiyoo keessa ittiin ta'an kan qabadheetiin isiniif dhufe jechuudha. Haga dhumaatti na hordofuudhaan akka irraa baratan abdii guddaan isinirraa qaba. Sanumattaan sudaan wanni isin barbaachisu jalqaba irratti meeshaalee istiidiyoo keessa yookaan mana bareedaa keessa teessanii oduuwwan akkasumas haasoo garaagaraa taasisuu ittiin dandeessan waan isin barbaachisaati kan jiru. Isaan keessaa wanneen kaameraa irratti qabee isiniin mul'isaatiin jiru bifa diimaa kan qabu kun isa tokko akkasumas bifa keelloo magariisa kan samii fakkaatu jechuudha. Waan akkasiitiin wajjin kan isin ittiin istiidiyoo yookaan mana bareedaa keessa isin barbaachisu meeshaalee isin barbaachisan akkasumas kursiileen isin barbaachisu laakiin laazima osoo hin taane kursiin barbaachisumaa fi akka ati irra teessee kana istiidiyoo keessa mana bareedaa keessa teessee istiidiyoo irraa oduu dabarsitu fakkaatuuf haasoo isinitti dheeressu amma meeshaalee isin barbaachisan isin garsiiseetiin karaa qophii kiyyaatti isin dabarsa. Viidiyoo jidduu dhaabeetiin walitti deebina. Hangasittuu turtii gaariin isiniin jaa na hordofa. Lammaffaanis wantoota bifa akkanaa qaban yookaan isiniin mul'achuu dhabuu danda'a sirriitti ni addaata. Wantoota bifa akkanaatiin qaban jechuudha. Maggaarrajaa manaa yookaan maggaarrajaa manaati. Wantoota bifa cuquliisa akkasumas samii fakkaatan kan qabuudhaan istiidiyoon isin barbaachisu. Mana bareedaa keessa teessanii walitti deebina. Haga dhuma qophii keenyaatti nu hordofaadha. Karaa barumsichaatti isin dabarsaa haga dhuma barumsichaatti na waliin turaadha akka irraa baratan abdii guddaan isinirraa qaba. Saniifuu kottaadhaa waliin irraa barannaa. Haga dhuma qophii kiyyaatti na faana turaan isiniin jaa ulfaadhaa kottaa waliin deemna. Akkuma dura isin garsiisetti huccuulee isin garsiiseetiin jira akkaataa huccuu ittiin uffatan isin garsiiseetiin jira jechuudha. Uffata isiniif duuba haattanii ammaan tana karaa istiidiyoo ittiin hojjennuuti isin garsiisaa. Istiidiyoo seeneetiin hojjedhee isin garsiisaa kallattumaan na faana turaan isiniin jaa. Okay, istiidiyoo fudhanna. Screenshot keessaan ani suurumaan fudhadha. Istiidiyoo suuraa maasiitiin fudhadha. Istiidiyoon tana haa jennu fakkeenyaaf istiidiyoo tana harkifannee akka wal nuuf qixxaatuuf akka naasofna haa jennu. Okay, asirratti hojjedhee isin garsiisa. Kallattumaan na faana turaan afeerraa kiyya. Amma viidiyoo kiyyaan baafadha jechuudha. Video kiyya hangam bafadhuun na faana turaadha. Saniifuu kanaa miti kaamera kallattumaan na faana turaadha afeerraa kiyya. Video kiyya isa kana haa fudhannu fakkeenya isa kana fudhadhee isin garsiisa. Akkatti na subuta. Okay, isa kana fudhadhee isin garsiisu fakkeenyaaf. Okay, asuma na laalaadha na argaa jirtan jeetii yaada. Na faana tura kallattumaani. Isa kanarratti dhufna jechuudha fakkeenyaaf isa kanarratti dhufna. Isin ana faana tura dhaheetii isin garsiisa. Kana as banna suuraan kiyya kana ta'e waan jiruuf eessarra dhufna seetan amma bakka kana gartanii miti bakka kana. Okay, bakka kanaan dha akka wal fakkaatuuf hin deema. Isa kanaan dhawa jechuudha. Keenyaaf akkana ta'e jira amma akkana ta'e jira takkitti as dhufna. Akkana ta'e illee akkas ta'a. Isin akkanan godhu naanuma laalaadha. Taane
Okay. Kana doonee irraa xiqqeeffanna. Anuma faana akkaan godhu hunda laaluu qabdanii viidiyoo hiyya irraa himura. Okay, akkanatti taamuru. Okay. Amma isin anuma faana turaadha. Bakka reefu kanatti deebina asitti jechuudha. Kana akkanatti xiqqishaas buutee 28 ni gaa 50. Okay, kun gahaadha. Okay, kuni gahaadha. Amma akkuma reefu kana deebine isa kana wal qixxeessuun qaba jechuudha. Harkaa jirtan jeetii yaada. Okay. Halal. Abbanto. Videoon kiyya gubbaarraan irraa mure mataan hin mul'atu gartanii. Istiidiyoo ta'eeti jira. Viidiyoo kiyya sirriitti hin mul'atu. Okay. Ammallee asuma deebinee qulqulleessuu irraa qabdan. Amma isin fakkeenyaa isin gadhiisuu jira malee ani sirriitti hojjedhee miti isa kananii qulqulleessinaa akkana goone. Ta'eeti jira jechuudha agartanii. Istiidiyoo ta'eeti jira. Feetan gamana dabarfattanii. Amma ta'eeti jira. Anama fakkeenyaa isin garsiisu jira. Isin sirriitti gatteessanii hojjechuu qabdanii. Okay. Afaan tana karaa ittiin firraa qulqulleessitan nafaana tura isin yaaduma qalbiidhaan nafaana tura. Isa kana keessa inni kun baay'ee barbaachisaadha. Isarra guutuu qabdanii. Okay. Inni kunis isa kana gartanii akkasuma isa kanaas feetan 50 feetan 62 mallee godhuu dandeessanii. Ani sirriitti waan viidiyoomaan irratti isin garsiisu jira. Godhuu dandeessin jechuudha. Amma eega kana ta'een booda isa kana amma sirriitti waan hin hojjetiniif mul'achuu dhabuu danda'a. Ani isiniin garsiisu jira jechumaaf hin jee. Isin maan garsiisu jiraan saniifuu akkatti firraa qulqulleessuu dandeessanii istiidiyoo keessa teessanii mee amma fakkeenyaaf suuruma wayii fidee viidiyooma wayii fidee isin haa agarsiisu. Viidiyooma wayii fidee isin agarsiisa. Mee gammachuu kanaa fidu walla miyyoo sanaa fida. Kun isin amma waan TikTok taate jecha sirriitti akka sirbaatti irratti hin galtu dhabama ta'eeti. Hin taane TikTok waan gawanni ta'eef hin ta'u jechuudha. Haa TikTok kuni daawun qajoo barbaadanna. Okay. As keessa inni sirbaa dinaan kana fuudhee irraa kaa'u. Akka inni na duuba dabaruuf hin godha. Wal qixxeessee isin garsiisa jechuudha. Okay. Sarara kana tuquun dagatina sarara kana sarara sadeen isaanii tuqxanii asirratti lama godhachuu barbaadanis lama ni godhatanii baagiraandiif duuba kaa'uu barbaadanis na duuba galee jira amma sirbichi gartanii sirbichi amma na duuba galee jira jechuudha. Isinii galaa jira sirbichi na duuba galee jira. Irraa xiqqeeffachuu dandeessanii isin sirbicha. Okay. Amma ani suuraatti gamana aafu gama isaa aafu
Video tiga mas hafu. Hono. Gamana hafu. Hono. TV regaleti jire chuda. Sini gale. TV regaleti jire chuda. TV regaleti jira. Hono. Amma isin sirriitti akka nagaa laala akka xiyyaa kanaa miti laa. Ana amma isiniin garsiisuuf jira mila sirba kana laa suuta xiqqeessitanii laala akka taraa xiqqeessitanii suuta akkasitti wal qixxeessitanii TV keessanirra galchitan jechuudha. Galchitanii suuta wal qixxeeffatanii galchitanii kunoo gartanii akkana. Amma asirratti yoon asaaf laa. Ana ma fakkeenya isin garsiisu malee suuraan tiyya qulqulloofte ta'ee laa. Sirriitti hojjedhee waan isin garsiisan jirre. Sarara sadeen kanaan akkas gootan isin garsiisan sarara sadeen sinirratti akkas godhuu dandeessanii jechuudha. Akkasii waan afaan turtaniif hedduu ulfaadhaa galtoomaadhaa nagaa keessanaaf jiraadhaa isin jaa waan hordoftaniif ulfaadhaa.